Ar'aan tanamee waan social media kanarraa yoo fayyadamne hunda keenya mudatu waan social media kanarraa yoo fayyadamne hundi keenya itti haajamnu takkii nu mudata yookiin ammoo nutu waan san itti haajama jechuudha yookiin reporti taana yookiin ammoo nama wahii reporti godhuu barbaanna waan social media tokko kamiyyuu social media eegate social media hundi qabu reporti jechuudha waa'ee kana irratti garuu wanni mata duree waa'ee Teddy Afrooti wal qabatu wanni qabadhee fi amantana waa'ee sirba isaa bahuudhaaf deemu kan ajandaa ta'e kana wal qabate jechuudha. Amantana maaltu godhamaa jira kan jedhuudhaa fi asumaanuu yoo reportii goone ammoo waan tokko yeroo kan isin jedhu waa'ee Teddy qofa miti yoo reportii goone namni akkamitti yoo reportii godhe milkaawa. Reportii goone akkamiin milkaa'uu dadhabna. Nuti yoo maal taane reportii taana waa'ee kanaarra waan haga xiqqoonaaf galeerraa sirrittiin adda isiniif baasa. Ani Abduudha. Karaa YouTube Abduu Mobile Abdullahi, karaa Facebook ati Muhammad Ali Yutiin. Peejiin kun peejii barumsaati. Follow godhaa, akkasuma share godhaa, guddisaan yeroo hundayyuu dhaamsa kiyyaa. Reportii jechuun gabaabinaanii kissi jechuudha afaan nuti beeynuuni himannaa online jechuudha. Miidiyaan kamiyyuu ni qaba. Facebook fayyadamtee YouTube, TikTok waan hundarrattuu hedduun kenna ka zaban kana faa fakkeenyaa fi dhiheenya kana faa namoota gartee biyya kennaa kanneeni waan biyyatti gartee lola keessa jirtuu fi waan garaagarummaan namaa walitti gartee haga gartee sadarkaa addunyaatti walitti bu'iinsa gosaa waan biyya keenya keessatti uumame wal qabatee xiyyeeffannoo guddaadha qaba jechuudha namoota keenya irratti nama Itoophiyaadha fi nama Eertiraadha keessattuu amma akka biyya keenyaatti dubbanname nama Itoophiyaa gosa kamirraayyuu haa ta'u xiyyeeffannaa guddaadhaan eeggama jechuudha. Tarii namni Oromoodha fakkeenyaa fi nu Oromoo qofa jedheeti yaaduun mala kan Amaaraallee akkasuma Amaara qofa yookiin ammoo kan Tigreellee ana Tigree qofatu waan kanaan irratti xiyyeeffatan jedhee yaaduun mala garuu wanti kun guutuu akka Itoophiyaatti waan akka gaariitti irratti xiyyeeffatamee jirudha jechuudha. Maaliif akkaataa hawaasni sun keessa jiru miidiyaan fakkeenyaaf yeroo garagaraatitti hir'ina kanaati yeroo garagaraatitti waan himatamuu fi bakka tokkotti yoo fakkeenyaaf rakkinni tokko uumame yookiin ammoo rakkinni wahii bakka kanarratti uumamuuf deemama jedhamee yeroo mallattooleen garagaraa mul'atu eegaltu namoota afaan san dubbatanii fi namoota agartee biyya san keessa jiraatan walumaa galatti lammii biyya sanii hunda isaatu xiyyeeffannoodhaan eegumsa irratti godhaa jechuudha. Eegumsa irratti godhuun sun ammoo tarii waan sanatti balleessiteellee qabamuu dandeessa jechuun sirratti himanni sirratti banamuudha danda'a osoo himanni sirratti hin banamin dura turse ammoo miidiyaan suni ofii isaati haga dandahameeni afaan turjumaana maashina garagaraa fayyadamuun afaan turjumaana namaallee fayyadamuudhaan ogeeyyota garagaraa jechuudha si harkatti qabuu danda'a jechuudha waan san kana hedduun keessan ni beektan jedheeti yaada. Kanaafuu anamma wanni waa'ee mata duree Teddyidha kana filadheef maal seetan fakkeenyaaf asirratti amma dogongora guddaa nuti qabnu tokkoon isinii hima. Anamma wanni waa'ee Teddyidha yookiin ammoo waa'ee Teddy ajandaa godhachuudhaaf yookiin ammoo waa'ee Teddyidha akkas godhaa kana hin godhina osoo hin taane as keessaa akka barumsa wahii argattan jedheeti waan ufiiti yaa'an akkana jedhee natti mul'atu tokkoon isinii qooduu barbaadeeti. Fakkeenyaaf kalee fi har'a yoo isin ilaaltan eega Teddy'n gartee fakkeenyaaf sirba tokko mata dureen isaa jedha natti fakkaata. Yeroo hedduu Amaaranya nuti hin dhageenye anaan beekne kana miti warri beekulleen kana hin dhageenye sirba yeroo hedduu gurbaan kun jechuudha. Jechuun waan akkasii san fayyadama. Kanaaf eega inni san qabatee dhufee namoota kennaa hedduudhaan jechuudha sheer tahaa jira maaliidhaan qeeqaa ta'uu yookiin ammoo jibbaa haa ta'uu yookiin ammoo akkamitti kan jedhuudhaan yookiin ammoo waan gartee durii waan yaada inni jedhu san hin deeggarreef waan inni leellifatu waan inni faarfatu san waan hin jaalanneefi namoonni hedduun kennaa tarii akkas ta'uu danda'a jechuudha. Garuu wanti kun amma dhuguma Teddy miidhuudhaaf ammoo isa fayyaduudhaaf kan jedhudha. Kana dhibbarra dhibbatti jedheen jala muree isiniif hima. Akka gaariitti Teddy fayyadaa jirra. Advertise godhaa jirra jechuudha. Advertise jechuuni akka gaariitti beeksisaa fi jirra. Akka gaariitti leellisaa fi jirra jechuudha. Inni fakkeenyaaf sirba kana namni tokko fakkeenyaaf waan tokko maaltu jira seetan. Namni tokko social media kanarratti karaa garagaraatiin kan inni beekamu waan gaarii takka qabatee dhufee waan gaarii inni qabate san yeroo inni gartee ol bahetti namoonni gartee waan san itti gammadan gaaromina san jechuudha. Share isaaf godhaniiti beeksisanii jechuudha. Inni biraa ammoo faallaa saniitiin waan hamaa tokko jechuudha. Waan hamaa fokkataa tokko tarii waan dhufamee dalagamu dirree irratti baasuudhaan waan hamaa akkasii san qabatee dhufeeti ittiin beekama. Inni biraa tokko arrabsoo gosa haa ta'u, amantii haa ta'u, saba haa ta'u, homa barbaade yookiin nama beekamaa tokko haa ta'u.
amantii namallee haa ta'u arrabsoodha qabatee dhufe akkamitti wanni kun waan arrabsamne arrabse jedhameeti haala keessanii ittiin beekamaa jechuudha. Inni biraa tokko ammoo uf leellisee wanti inni uf leellisu sun ammoo nama biraa diqqeessee akka hin taane jechuudha. Baasa isa Oromoon jettu sun jechuudha. Baasa isa jedhan san baasa qabatee dhufa jechuun baasa jechuun faantu waan guyyaa keessaa bahame yeroo jedhamu waan hin taa'amne fakkeenyaaf ilmi namaa tokko amantii namaan arrabsu. Baasa beeki amantii namaa arrabsuun baasa. Amantii namaa arrabsee dhufa. Fakkeenyaaf yeroo garagaraatti ni agarta waan akkanaa kana jechuudha. Amantii namaa arrabseeti haala akkasiisan hin dhufa. Duuba wanni sun baasa waan taateef wanni akkanaa sa miidiyaa irratti akkamitti as bahee ka jedhamuudhaa fi dhaqamee akkala ajandaa ta'a jechuudha walumaa galatti. Inni biraa tokko ammoo kan ajandaa ta'u garaagarummaadha. Maaliifii ufuma leellisee fakkeenyaaf uf leellisuu kiyya sanii yookiin ammoo waan tokko waan jaaladhu tokko faarsee ana ammoo fakkeenyaaf moobaayila kana jaaladha jedhee yoon faarsee garaagarummaa warri moobaayila kana jibbu yeroo heddummaatee akkamitti waan kana jaalatta jedhameetiin leellifamu jechuudha. Karaa garaagaraa karaa akkanaa kanneeniin jechuudha kan namni beekamu. Kanaafuu akkaataan amma fakkeenyaaf isin godhaa jirtan an jechuun hin godhinaaf yookiin ammoo inni haa beekamu hin beekamin miti waan akkam baasuu deemaaf waan akkam baasnii kanaa miti amma ajandaan kiyya waan fedhee haa baasu waan itti amane haa godhu. Yeroo wahii fakkeenyaaf nama tokko yookiin ammoo faallaa keetii yoo ta'e simmiidhu yoo ta'e miidhuu jechuun fakkeenyaaf miidiyaan kun wanni reepoortii wanni jedhamu kun maaliif tolfame wanni suni waan si arrabsu yookiin ammoo waan miidhaa sirra geggeessu waan dhala namaarra miidhaa geggeessu waan amma agartee fakkeenyaaf akka sooshaal miidiyaan kun amma godhuu kana sooshaal miidiyaa irratti yoo isin agartan seeronni sooshaal miidiyaadha waan fakkeenyaaf daa'imman irra miidhaa geggeessuu danda'u waan akkasuma ija namaatitti hin bareenne waan walitti bu'iinsa gosaa fidu waan walitti bu'iinsa amantii fidu waan amantii tokko faarsee yookiin ammoo amantii biraa tokko arrabsu walumaa galatti waan ilma namaa biraa tokko miidhu jechuudha. Kana yeroo jedhamu yookiin ammoo waa'ee garaagarummaa yookiin ammoo qeeqa nagaa akkanatti karaa nagayaatiin dubbatan karaa miidiyaadhaan tokko tokko kanallee kan keessummeessine jiru. Miidiyaan amma fakkeenyaaf akka feesbuukaa fa'aa kanumallee keessummeessu irra guddaa jechuudha. Haga tokko numa keessummeessa garuu irra guddaa hin keessummeessu jechuudha. Kanaaf waan akkasii san irratti isin jechuu barbaadeeti. Amma akkaataan fakkeenyaa fi gurbaa kana isin amma itti godhaa jirtan kuni namoota inni maxxansee saahiboon isaa warra isa jaalattanillee bira dabrame jechuudha akka namni biraa hin argin. Kana nama dubbadhu kana dabalateeti. Garuu ati hoo maaliif dubbattachuun keessan hin oolamu? Kanaan dubbadhu kuni asirraa tariyan barumsa wahii argattan jedheeti yaada. Wanni akkanaa kun hedduminaan nutti deddeebi'eeti. Akkuma gartee gurbaan girrisaan jedhe yeroo takka takka akkas taanee mul'annaaf waan kana qabadhee martulee kana qabadhee dhufe jechuudha. Jechuun namni kudha namni diidam yoo waan kana irraa baratee irraa fayyadame anaaf faayidaadha jedheeti yaadaan akkasumatti. Kanaafi waanni tokko akki amma godhamaa jiru kuni waan inni sheer godhee fi waan saahiban isaa sheer godhe san caalaa namoonni biraallee akka arganiif afeertee jirta jechuudha. Akka gaariitti afeeramee jira. Kalee fi dheengadda kan amma saahiboota isaa caalaa namoota kennaadha. Footoo garaagaraa fayyadamuudhaan, qoosaa garaagaraa fayyadamuudhaan, tarii jibbaa adda addaa fayyadamuudhaan, dabramee arrabsoollee fayyadamuudhaan namoonni hedduu sheeru. Maalinni amma waan asumarratti waan inni isa ittiin beeksisne duuba wanni akkanaa kun dhufaa jira qophaa'edha. Yeroo dhufametti hoo maalinni amala nuti qabnurra maal jedha laataadha. Inni biraa hoo reepoortii goonaadha. Kanaafuu yaa jara keenya waa'ee reepoortii kanatti jalqabarratti waan takka waan isin jechuu barbaadetu jira. Miidiyaan kan inni kaa'e seera miidiyaa sanii wal qabate fakkeenyaaf keessattuu waa'ee biyya keenyaa kanaan wal qabate reepoortii wanni jedhamu namoo akkanumatti haaluu walirratti bahuudhaan kan godhamu kuni yeroo duraa takka haga tokko itti milkaa'amee ture amman tan haalli sun hin jiru. Sooshaal miidiyaa yoo maal ta'e reepoortii san sirraa fudhatee fudhatama argataadha. Fakkeenyaaf ati amma ana reepoortii godhuudhaa fi fakkeenyaaf ati amma reepoortii yeroo gattuu yookiin ammoo viidiyoon kun jibbaa lallabaa yookiin ammoo ka isaatii miti piroofaayila kijibaaf akkana kanneen fayyadamtaa fakkeenyaaf wantoota ati fayyadamtu kana yeroo ati himannaan kun heddummaatee nama hedduudhaan itti dhufe ni ilaala jechuudha. Abbaan sooshaal miidichaa ogeeyyota kaahatee achirraa qabu saniin hin ilaala. Wanni kun ulaagaa jedhame sayyoo of keessaa qabaate sirriitti ilaalee ulaagaa inni isaan jedhan sayyoo of keessaa qabaate kara hojiititti jijjiiraa jechuudha. Dhugaadhaan reepoortii hedduminaan yoo gartee tokkummaadhaan heddummaatee yoo dhaqe waan san achirraa kaasuu reepoortii yeroo godhame kaa dhiibbaa garaagaraatii kan inni geggeessu miidhaa sassalphaa fi haga gurguddaatitti yookiin viidiyoo san kaasuu yookiin ammoo guutumatti akaawuntii isaa cufuu yookiin ammoo akka inni yeroodhaaf waan maxxansine godhu wantoota garaagaraatii qabaa jechuudha. Kanaafi
Reepoortii godhuun garaagarummaa siyaasaatiin miti jechuudha. Kan isin beekuu qabdan. Garaagarummaa siyaasaa san keessatti yoo wanti namni sun dubbate sun nama san miidhuu baate yoo fakkeenyaaf wanni inni dubbatu san si miidhuu baate reepoortii ati gooteedhaaf ati jibbiteedhaaf fi abadan sooshaal miidiyaan kamiyyuu sin fudhatu jechuudha. Facebook akka amma waan akka Facebook kan gartee siyaasa illee keessummeessaa hin jirre kana ta'uu danda'a. Akka Facebook irratti milkaa'uu dandeessa. Miidiyaan biraa garuu abadan akkasumas hin jiru jechuudha. Kanaafuu dura tokkoffaa maal filachuu qabna isin jechuu barbaadeeti reepoortii godhuudhaa fi wanni sun maal qaba of keessaa waan namiidhu qaba yeroo kana siin jedhu garaagarummaa waan isatti mi'aayee sitti bushaa'u jechuu kiyyaa miti yaanni kiyyaa nama hundatti haa mi'aawun hin jiru addunyaa kanarra jechuudha sooshaal miidiyaan garaagarummaa nama hundaatu ni keessummeessa ati siif hin taane taanaan ganda sandaquu dhabuudha siif ta'e taanaan hordofuudha waan naaf hin taane isa saniif ta'e ati ammoo waan si miidhu ta'uu hin qabu jechuudha mirga namaa dhiibuu kan hin qabne jechuudha duuba amma reepoortii godhuudhaaf ati akkuma isin jedhe ulaagaa miidiyaa sanii guuttatuudha qaba waan miidiyaa lafa kaa'isan miidhaa akka inni geggeessu san jechuudha yookiin jibbaa lallabuu haa ta'u yookiin ammoo walitti bu'iinsa lallabuu haa ta'u yookiin arrabsoo gosa irratti amantii irratti wantoota akkasii irratti kan xiyyeeffate yookiin ammoo kan daa'imman miidhu waan akkasii irratti kan xiyyeeffate ta'uudha qaba jechuudha amma hedduun keessa waan miidiyaan hin feene hedduu bartanii jirtan ufumarratti barreenootii hundi kennayyuu maaliif jennaan yeroo garagaraatti nurratti miidiyaan dhaabbataa oola waan ta'eef yookiin YouTube yookiin Facebook yookiin TikTok jechuudha. YouTube namoota gartee hedduutu fakkeenyaaf galii bareedaa osoo irraa argatanii irratti cufame akkuma isin beektan waa'ee kanaatiin wal qabate jechuudha. Sunni maalinni amma ulaagaa miidiyaan sun qabu kan hin guutin illee jira kan ammoo gaafa duraadhaa takka himannaa waa'ee kanaatiin wal qabatanii gurmaayaniitiin reepoortii godhuudhaanii itti milkaa'an illee ni jira jechuudha. Kanaafuu kanarratti akkuma amma siin jedhe jibbaa arrabsoo walitti bu'iinsa amantii sabummaa waan garagaraa kan hin qabne garaagarummaa fakkeenyaaf amma natti bareedee yookiin ammoo telefoona kana faarfadhaa jennu. Telefoona kana faarfadhee akkanaa telefoona kana jaaladhee akkasitti booyaaf jechuudha. Akkamitti telefoona kanaaf bochaa yookiin ammoo ati telefoona iPhoneidhaa fi jibbaa telefoona iPhoneif kanaaf bootte yookiin ammoo telefoonni kun akkanatti nama harkatti gubateetiin nama biraa ajjeese jettee yookiin ammoo fakkeenyaaf telefoonni kun yoo nama harkatti tarii nama harkatti chaarjii irra gubatee nama ajjeese ta'ee yoo beeksisni kiyya kun telefoona kana akkaatuma gartee uumama isiitiin kan beeksisu anka ta'u ta'e homaana godhuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu akkasitti beekuu qabdan. Reepoortii nama godhuudhaan duratti mirga keessan beekuu qabdan isin jechuu barbaadeeti. Ammoo kanuma hunda caalayyuu jechuudha. Wanni hamaan ajandaa godhachuudha. Waan amma kalee dheengadda itti jiru kanaa fi waan ammoo gaafa gadi dhufame reepoortii goona. Maal jedhaa dura dhaqxee ilaaluudhaa fi achi booda ammoo reepoortii godha. Waan tokko garaagarummaa qabdan siif hin taanemi dhiisi lagadhu. Amman tana yoo xiqqaate nama miiliyoonaa ol jechuudha. Nama silaa arguu hin dandeenye gubbaa kana fakkeenyaaf nama silaa isa arguu hin dandeenye argisiifnee jirra jechuudha. Kana waan shakkii tokkoon maleetti beeksisaa jirra jechuudha guyyaa lameen kana. Itti fufama ammoo inni kun haga inni bahutti itti fufama gaafa inni bahillee gadi dhiifame reepoortii godhii astuqii maarri kanatu deemamaa jechuudha. Yaa jara keenya hanga kan jibbitu ajandaa godhattu kan jaalattu ajandaa godhu dorgomsiisi addunyaan dorgommiidha. Ani fakkeenyaaf fuula duratti fiigaa jiraami atillee na cinaadhaan fiigii na dura bahii akkuma gartee maaraatoonii Qananiisaan faa fiiganiitiin nama dura bahan sanitti atillee cinaa fiigiitiin humnaan fiigiiti akka isaa sanirra caaliitii fuula dura bahee jechuudha. Kanaan alatti nama gartee fiigee si dura baheetiin badhaafamaa jiru tokko maaliif inni yeroo hunda badhaafama jettee yoo gartee fakkeenyaaf yeroo kana siin jedhu fakkeenyaaf gurbaan kun rakkoo hin qabu sin jechuu kiyya akkasii miti an kana jechaan jiru beeke. Reepoortii hin godhinaa isin jechuu kiyyaa miti. Dura tokkoffaa kam seetan wanni sun yoo rakkina qabaate akkuma amma isin jedhe miidiyaan ofii isaatiifuu ni eega. Miidiyaan ofii isaatiifuu wanni sun rakkina qabaa kan jedhu ni eegaa jechuudha. Irratti dabalataa yoo osoo miidiyaan eegaa jiru irratti kan namaa dhufe ammoo akka dikkitti gadi ilaalee miidiyaa sun arguudhaaf miidiyaa yeroo isin jiru abbaan kaampaanii sanii yoo Facebook irratti abbaan kaampaanii Facebook YouTube irratti yoo TikTok irratti abbaan kaampaanii sanii isin jechuu barbaadeeti. Hin himatina osoo hin ta'in reepoort yoo fakkeenyaaf wanni sun waa balleesse yoo si arrabse yoo gosa kee arrabse yoo amantii kee arrabse yoo saba kee arrabse yeroo kana siin jedhu waan ofii faarfachuun beeke arrabsoo miti kana beeka kana sirriitti beekuu qabdan ammas bakki tokko bakki nuti dogongorru fakkeenyaaf teediin waan isatti bareede tokko fakkeenyaaf siin jedhe beeki teedii nama mata duree uu jedhu qabatee dhufe jechuun mata duree isaa uu jedha maaliif akka ta'e hin beeku yoo inni fakkeenyaaf waan isatti bareede tokko faarfate haga kee kanan tuqinitti mirga isaati
dhiifama naa godhatanii asirratti namni tokko natti aaruu dandeessani. Yoo inni ammoo nama tuqee akkuma isin jedhee yoo seera sooshaal miidiyaan kaa'isan cabse sun dirqama keeti jechuudha. Wanni kun arrabsoodha geggeessaa jira. Walitti bu'iinsa gosaatii labsaa jira. Amantii namaatii arrabsaa jira. Waan nama miidhu walumaa galatti mirga nama biraa dhiibaa jira kan jedhu himachuudha danda'uu qabda jechuudha. Galaakiin garaagarummaadhaaf waan inni faarfatu san jibbiteef waan inni faarfatu san ati ammoo waan fokkataadha jettee yaaddeedhaa fi yoo wanni inni faarfatu suni social media keessatti fakkeenyaaf waan inni faarfatu waan social media irratti barame social mediaan waan san dhoorgaa ta'u irratti walii galamee miidiyaan godhee jiru yoo taate malee homa takka illee godhuu hin dandeessu jechuudha. Waan natti bareedee mirga kiyya jechuudha faarfachuu. Ati waan san ni jibbitaa amantiidhaan haa ta'u sabummaadhaan haa ta'u barbaadenu haa ta'u hin jibbitaa waan yookiin ammoo inni sun miidhaa irratti geggeessa jecheeti himataati jirta yookiin ammoo inni sun miidhaa irratti geggeesseeti jira waan ta'eef ni jibbitaa garuu inni sun ammoo ni jaalataa ni faarfata jechuudha. Garuu san ammoo homaa godhuu hin dandeessu. Yoo arrabsoo fi dhiibbaa mirga namaa kan biraa dhiibu keessa hin jiraatin yoo wanni sun ammoo dhiibbaa geggeesse himachuudhaaf dirqama qabda. Miidiyaan maanoo reepoortii waan jedhamu waan ummaan tolchee fuusaniif jechuudha. Nuti ammoo faallaa kanaatiin kasan caala hinjifannoo biraa ittiin galmeessuu dandeenyu maalinni dorgomnee waan tokko bira dabruudha dandeenya. Anarra fakkeenyaaf waa'ee gurbaa kanaa fakkeenya isiniif haa godhu malee kuni waan nuti sooshaal miidiyaa kanarratti ittiin beekamnu jechuudha. Guyyaa lameen kana kifiyyaa tokko malitti beeksisaa fi jirra jechuudha. Gaafa inni gadi dhufe kana caalaadha. Garuu kan ammoo beeki akkasillee taa'amee kan isa kana gabbisu ammoo waan maal jedhamuufidha barama gurra itti uumu akkuma amma gartee isiniin jedhe gurra itti uumu jechuudha. Waan san kan gurra itti uumu illee nuyi ka waan kana hordofaa jiru illee nuyi naamani kana isa san miidhuufi miti beeki fayyadaadha jirra waan kana isiniin jedhuuf tole nam tokko akkamitti isa akkana ta'e isa akkana jedhu isa ilaalcha akkasii qabu isa akkas nuun jedhu isa akkas nuun godhu san jechuu dandeessa. Kamtu irra faayidaadha kamtu irra miidhaadha. Wanni tokko waan ati waan tokko fakkeenyaaf ati waan tokko gootee waan si miidhu waan san dhiiftee waan si miidhu waan akkasiitu jiraami faayidaa fi miidhaa isaa adda laaluu qabna jechuudha. Wanni nu fayyadu an akka nama tokkootti kaniin argerraa akka nama sooshaal miidiyaa kanarra xiqqaattullee jiru tokkootitti wanni nama san irratti xiyyeeffatu osoo hin ta'in ati ammoo dorgomtee fuula dura bahuudha. Nuti kana hin qabne waan kana dhabnee fi miidhamaa jirra jechuudha. Jiruun tuni maaraatooniidha. Nama kee fakkeenyaaf artistii jechuun maaraatooniidha. Dhugaadha yeroo antana karaa artistiitiin fakkeenyaaf wayyaadha jirra. Kanaaf amma rakkoon kenna maalinni maal jedhaa san waa lama maal jedhaan tun jechuudha. Maal jedhaa idiliitiif maal jedhaa u'uuti. Fakkeenyaaf amma inni u'uufe mata duree isaa u'uudhami amma nuti yeroo hedduu maalirratti xiyyeeffanna. Maal jedhaa u'uudha kana laaluu barbaanna jechuudha. Maal jedhaa idiliillee laaluu danda'uudha qabda jechuudha. Idilii yeroo sin jedhamanni kan nagayaa jechuudha. Jechuun fedhu jaalalaa sirbuu fedhu ammoo saba isaatiif sagalee haa ta'u kee kamiyyuu yeroo gad dhufe jechuudha. Artistii beekamaa mi haareen yoo gad dhufe maal jedha artistiin kun dhufe jettee dhaqxee laaluu danda'uudha qabda jechuudha. Kaanoo kafaallaa keetii san ittuma dhiyaachuu dhabuudha. Kuni hinjifannoo guddaadha. Dhugaa ofeetan nuti ammoo faallaa kanaatiin jechuudha. Duudaa garaadha taane kanarratti kenna kan nagayaa maal jedhaa achi dhaqu namni achi dhaqu hin jiru. Ammoo soo fakkeenyaaf torbaan kana keessa kalee fidheen gadda takkatuma inni gad dhufeen akkanan leellisuu miti. Torbaan kana keessa artistiin an jajjabeessuu qabu kamtu dhufe maal jedhee artistiin torbaan kana keessa maal jedhee osoo wal gaafanne nama 100 keessa nama 10 hin geenyu jechuudha. Yeroo kana isin artistii qofaan beeki waanuma barbaadenu nama sooshaal miidiyaa irratti gabbahee isin jechuu barbaadeeti. Kan sanirraa hafe hoo kan u'uudhaa yeroo hafe hoo kan sooshaal miidiyaa kanarraa akka waayii fallee hin qabne daataatti bitatee ka bakka niitoorkiin hin jirres bakka niitoorkiin jiru dhaqee maal jedha akka jedhutti fiigaa dhaqa. Sabni biraallee waan kana ni qaba nu qofatu qaba isin jechuu kiyyaa fi miti yookiin ammoo maal jedhaa kana kan laalu. Sabni biraa anamma haga argee hubadhetti maal jedhaa ililiillee ni barbaadan. Ebaluun suni gadi dhufee maal jedha akka jedhu sanillee ni qaban. Kanuullee akkuma jirutti tahee kan ka ililii sanillee laalan. Nuti ammoo kan ililii sanin lagannaa u'uu sanitti xiyyeeffanna. Haga namoonni garagaraa sooshaal miidiyaa kanarratti nama arrabsi haala sanin laalamtaa. Nama qeeqii haala sanin laalamtaa. Ajandaa nama uumi haala akkasiisan jechuudha. Kuni qabatamaan gurbama kanarratti ilaala guyyaa lameen kan haala itti jiramu jechuudha. Baasii tokkoon malatti na amana warri amma fakkeenyaaf arrabsi seetanii yookiin ammoo qeeqni seetanii akkanatti amma sooshaal miidiyaa kanarra an namoota gurguddaadha kalee sarraa kan arge namoota jechuun
beekaadha jedhee yaadu hedduudha akka waan kana share godhaa ture. Namoonni kunneen osoo tahamee fi inni osoo wanni kun akka isaaf beeksifamu barbaade tola itti fayyadamaa waan jiruuf malee mallaqa siinii kafalaa jechuudha. Maaliif wanni kun waan mallaqaan hin argamne akkanatti namni siif beeksisuu jechuudha. Advertise social media kanarratti barkan namni tokko YouTube irraa miiliyoona argata, Facebook irraa miiliyoona argata, maalirraa miiliyoona argata kan jedhamu kuni waan biraatiin miti beeksisaanii beeki waan addaatiin miti jechuudha. Kanaafuu amma silaa teediin isiniif kafalachuudha. Bilaashitti hojjetaa fi jirtan isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu kan ililiidhaan maal jedhaa osoo ajandaa godhanne baay'ee tokko bareedaadha natti fakkaata. Kanaafi reporti godhuudhaan dura maal ulaagaa cabse garaagarummaa osoo hin taane maal cabse miidiyaan haga fayyadati reporti miiliyoonaan godhaa ooltu hin laala abbaan kaampaanii saniidha jechuudha. Cal jedheetiin qaalii kee qofa godheetiin haga tokko itti milkaa'amee ture biyya keenya san keessatti kijibaan akkas walirratti godhuun sun jechuudha. Ammallee waan tokko gumiidhaan sirra gahe namatu reporti na godhe balatu reporti na godhe ati jettu kana miti miidiyaan ofii mataa isaati akka gaariitti akkuma reefuu mata duree irratti isiniin jedhe nama kenna lammiilee Itoophiyaadha akka waliigala isin jechuu barbaadetti lammiilee Itoophiyaadha ni eegan. Afrikaa fi Eeshiyaa tanan eegan ganda rabshaatitti beekan ganda yaa'iititti beekan ganda nugusaatitti beekan ganda diktaataraa warra humnaan bulu jedhameeti eegama jechuudha. Eeshiyaa sababa karaa amantii kanaatiin Afrikaa immoo sababa mootummoota laalanii uummatallee akkasumatti warra humnaan bulu jedhaniiti beekanii wal jibbatu jira dimokiraasii waan hin jirree fi naamani bar kun immoo beeki waan dhugaati wal jibbaan biyya keenya keessatti akkanatti baay'atte kuni waan sabni wal godhe caalaa maal inni beektanii waan diktaataraan bulaa jirruufidha waan akkana tahameef jechuudha. Kanaafuu warri miidiyaatis kana ni beekan addunyaanis jechuudha. Kanaaf nu eegan jechuudha waa'ee keenna kana. Namni si himachuun hin jiru jechuu kiyyaami. Yeroo namni si himate miidiyaan sun siif hima akka namni si himate san amma durallee waadaa isiniif seeneeti ture. Akkamiin yoo namni nu himate beeynaa fi kan ufiin gartee miidiyaan nu kassa nu hima miidiyaan ufii isaatiin harkatti qabe hoo akkamitti beeyna kan jedhu sa yeroo biraatiin qabadhee isiniif dhufa garuu yoo gartee namni isin himate namni fakkeenyaaf wanni kun sirrii miti jedhee waan isin gootan saniin kan wal qabatu namni isin himate miidiyaalee isiniif hima. Waan kana namoonni akka dhiibbaa inni gaggeessaa jiru si himatanii jira waan kana balleessite kan jedhu. Miidiyaan ammoo ufii isaatii afaan karaa maashinoota garaagaraatiin hiikkata akkasuma karaa ogeeyyoota namaatiin hiikkateeti irra gahuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf akkasitti hubachuu qabdan isin jechuu barbaadeeti. Amma osoo nama tokko reepoortii goonaadhaa fiigu osoo hin taane kiyya san maal jedha jedhiitii viiwiidhaan dorgomsiisi bira dabarsi. Gaafuma xiiqiidha wahii ibaluun kun akkas tahee xiiqiidha. Itti girjenne kabiraa ammoo quban qabna kun sirrii miti. Gaafa u'uudhaan dhufte ammoo baase kaan maal jedhaa laata jaalalaaf dhaqa ka jaalalaaf dhaqullee mirga isaati garuu kaan ammoo maal jedha dhaqee reepoortii godha yookiin reepoortii sadiini fudhatama ni qaba maal balleessee ilaalu beeke miidiyaan reepoortii yeroo inni gattuqe hayyee maal balleessee waan kana waan inni balleessee kanneen himadhu jedhee jala barreessee fi jira inni ammoo maal akka inni balleessee yookiin sirba san uyyuu waan irraa beeku hin jiru garaagarummaadhaaf jibbuudha danda'a jechuun waa'ee gurbaa kana qofaaf hin jennaan homa kam irratti iyyuu jechuudha. Kanaaf dorgommiidhaan yoo tokko fakkeenyaaf kuma ta'ee nuti ammoo kuma lama taanee dorgommiidhaan bira dabruudha danda'uudha qabna jechuudha. Yoo ofii keenya jajjabeessine kan ormaa aga fedhe haa jabaatu dorgomnee bira dabruu dandeenya. Keessattuu saba bal'aa kana taane jechuu kiyya. Tarii saba biraatiif illee kan akkanatti miiliyoona biiliyoona godhaa jiru numa ta'uutu mala irra guddaa akkuma isin hubaytan jechuudha. Ani Abduu Mobaala Biraay hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan haa tura.